Aappii gargaarsa yeroo fedhetti gargaarsa nuuf ta'u yoo ofii bilbila keenya harkaan qabu nutti jabaate jechuudha. Jechuun waan kana isin xiinxaltanii an kana lama tokko jedhee isinitti murra isintu beekuu dandeessani. Garuu aappiin irraa immoo wanna feetan waatsaappii imoo fi feesbuuka wanna feetan sagalumaan bilbila keessan akkana fuullee akkuma kaameeraa waraabaa ruhaa ittisanii Facebook yoo jettan keessa gala siitingii keessa bakka sirreeffachuu feetan cufa isaa maqaatuun doggorii itti himnaan isatu isiniif sirreessa. Garuu aappii ajaa'ibaa fi andinqi. Aappii kana buufattanii isin waan hedduu itti fayyadamuu dandeessanii warri Arabii beektanuuf warra Ingiliffa beektanu afaan Oromoo hin beektani hin jiru afaan Oromoo malee Google irratti hin galmoomne jechuudha. Kanaafuu isin immoo aappii kana wanna feetan itti fayyadamtan aappii ajaa'ibaati cufti keessan uumee buufadhaa ilaala irraa fayyadama nagaan jiraadha galatooma. Mee aappii voice access kana keessa mee waliin haseennu. Akkaataa isin aappii buufattanu isin agarsiisa yookiin description jala isiniif hanqa bakka hunda telegraama jala isiniif hanqa aappii kana yookiin immoo itti barreeffatanii voice access jettanii yoo buufattanii open gootanii seentanii mee isin seensa okay gootanii akka inni isin rakkifnee fi aappiin kun xiqqoo waan nama miiliyoona 5 buufate sitingee sababa akkasiin dhongootantu jira waggaa asirra isin fidee hubadha akkeessa waadanuu ofitti akkeessa deddeemtanii waan adda addaa yoo godhaa ooltanii kana ofitti bantanii aappii kana yoo asirratti wanna garaagaraa jirti asirratti ijoolleen hedduu rakkachaa jirtanii akkeessa deemuu isin hin barbaachisu accessibility kun keessi yoo fakkeenyaaf kunillee isa sagalee keessanii isa irratti xiyyaa isin agarsiisudha kana yoo galtanii on godhattanii asumaanuu kana isin agarsiisa fakkeenyaaf xiyya irra deemee waa isiniif waraabuudha jechuudha xiyya kanaadha kunoo xiyya kanaadha jechuudha inni ammaa kun tayyib mee gara kanatti yoo deebine tayyib gara aappii maatti yoo deebine aappiin ammaa qaxxaxaa gizee asii hin fidee isin bakka dakaa ol sadaffaa jechuudha bakka xiyyaa yookiin mallattoo installed kana akkeessa danuu isin fida fakkeenyaaf aappiin biraas kan isin fidu jira akkeessa dhaqeedda hin talle wayna gaafattee turte kana keessa deemuun isin hin barbaachisu kana keessa rakkoo guddaa qaba install bakka hedduu yookiin bakka mallattoo diimtuu kana advaansii sitingii galchine kana isii kana gaxxuxxanii gizee dhuftanii isin isa gama jalaati jechuudha bakka voice sagalee kana accessii kana isii kana kan gacuqaastanii isii kana xuxxanii isii kana alloo gootanii banaatti dhiiftanii isii gadii kanas kunoo akkas gootanii alloo gootanii banaatti dhiiftanii tayyib sana booda keessumaa baatan isin ifasiniif ta'ee continue ni gootanii kalas sana booda gizee continue gootanii aappichi gizee asirra fidee isii oli kanarratti raayitii gootanii isii kanarratti sana booda continue gootanii alloo kalas kana keessumaa baatanii aappicha keessa kalas mallattoon kun asirratti isinii dhufeera la ifa isiniif ta'e kunoo mallattoon kun asirratti isinii dhufeera jechuudha isin xiyya itti qabaaru kun mallattoon kun asirratti isiniif bahee jira jechuudha aappitti irratti keessaa baatanii ifa isiniif ta'e gaara gubbaa kanatti immoo gaara gubbaa kanatti immoo kunoo asirratti isinii baaseerti jechuudha voice isin sagalee waraabdu jechuudha voiceen kuni asirratti isiniif baatee jirti isiniif ifa ta'eera miti sana booda akkasitti isiniif dalagde jechuudha kunoo bakki an xiyya itti qabee jiru mallattoon si ol bahee jira jechuudha aappitti garuu keessa deemee isin agarsiisa bakka tasii aappittiin kunoo isii kana ofirraa waan akka quxurii tokko qabdi kunoo asitti garuu ol baatee jirti akka waan lama fakkaatte tayyib amma na eeggadhaa gaamma isin agarsiisa isii asirratti ol baatee jirtu akkas gachuu qaaftanii gara olii kanatti oonii ta'ee jira amma sagalee kiyya waraabuu jira jechuudha amma eegaleera sagalee waraabuu amma na dhaggeeffadhaa waan itti immoo YouTube egaa YouTube ma fida amma click video back
back, back. Amma obboleewwan kiyya wanti isin na hubachuu qabdanuu an amma ganaa an harkaan barreessaan jiru gizee isin gaara gubbaatti ol baatu ni agartanii jechuudha. Mallattoon isii amma isii kana xuxxanii isin gizee irra dhaabdanii isii kana xuxxanii fakkeenyaaf isii kana xuxxanii isiin xiyyatti qabaaru kana seentanii amma ani feesbuukan seenaa amma inni dhaggeeffattanii gizeen akkas jedheenii bakka inni itti barreessu bakka xiyyatti qabetti dhaggeeffattan ilaaltan isin jechuudha. Amma isii kana gad xuxxanii wagga tokkoof Facebook setting video WhatsApp argaa jirtan miti obboleewwan kiyyaa yoo WhatsApp naa fidee jira jechuudha. Link device link device yoo wallahi ofumaan tuqee deema jechuudha obboleewwan kiyyaa. Isin kan biraa waan feetan itti maxxan isin settings Google obboleewwan kiyyaa akkuma argaa jirtanuu googelii keessa qofa seenetan amma isin agarsiisa ammas yaani maqaa sirriitti waamuu barbaada maqaa barruu sana aappii sana maqaa isaa sirriitti yoo waamtanidha. Amma isii kanan gatuqee akkan sagalee naa waraabu godha amma yaani wanni kun yookiin harki keessan bishaan qabaachuu danda'a yookiin arabeeffa jawaala keessan arabeeffa yoo deeffattanis hin hojjetani gara kamittuu ingiliffa arabeeffa afaan oromoo immoo hin jiru. Na hubadha mee gadi tuqa amma Google Google Chrome amma Chrome Gmail Facebook